يا جالن جارد تكجبو سيمبر بادوان أني قال مين نهار كان جرتو قرشين برا سنة ليستين نهار كان جرتو بانكين نهار كان جرتو أنا كنتي كوفا متن ساتوري أكاسي موكاسين غاري خيس أكادو برتي تكات نجيستاني تورتان لك إيمي غافيو غافن نجرجريني أوبسي مالي ديبسان هنجرتو بلا مرام بلا من صديق أو مجران كبلا من سبتي خناتي هجامة وني إنسان جهم فدان هنجرتو خناف وان لك أمتا ورّي بانك تيرجي ورّي ألافنا ذفرته مالك وان غورة مفي هنگا في هنگن ليستيك أبداني أمتتي قد هاباس هني مالي أني وانت أني كيسا جرو مال تجرى أني ساقليس كبته برّيفا ماس كبته وهند سيف قرده تنجرى سبب نساتي سنبيتا حواسني وانو داس كيسا بينو هم بيو سنقلي ولين هرقاقم نفتا كنا أنا أمتا قلت Petade aman. Yo no lagi fate bari daye, mut kori lagi fado. Namni wa sangarte guya jataba. Malle ini irratti gurame tokko khalifa da. Sigale yo arba'i saate khalifa marra'in gafi gala. Ati amma mira kay qofa khawma taayib su jirtu waan teefi. Baka usaden, khiyay saden muitin qore dasra. Mute. Baka. Mikro khalifa inda gaysa. Asde bi gotu khalif. أنت بالبلان كا قبول جانيني لكيرا كونغا قبوه في البيت آمتي بر قبوسي وانتو كونغرتي درنو ما هم ما تشاديم تمالي فرماير وتقل لين نجرتو أكان لا نموني غرتي وان كان أكا أبو مارتلي دروباني قيسا تورن ورّي ماليني سايرا بورا لين وان كان قباني فقولو دركا بقوتو قبان قبواني والباني بكتلا خلينا لقى سامة في جرايات موتنا قبل نين دقي دينا والقينة فدا مالك أمتها أما لالي Nasrana gaba tadi mutan ragun nisiran dubatin. Hoga bu ben dufte jeta fi kabatani jan. Dubbi nama nasran dubba charger to khoni anile ni video waram tak karakatin ture ke kawan kana wajju wal kabate jam. Garum mo dubbi nakka jam musani miti. Dibari bati garte malene kaste namne khayi drana sagate ta hongabu. Pugunda hoganu ti amana walratti qufu dabdamne akana wal salpisne wanu makhale gone farraw jere debni wal salpisne dirkama warra khuta biradu fe wanu godu qaba nuti naman tanu sanifu wal salpisu rafin jarrume suuto wal gafanna suutuma garte wan jiro dabasna akasitu odin hadim nu male jarri bakata qaba kono geesun qabu talamada ammasi rakontuni fuldura lenu umamti hoggara kono umamte sababota garte wana kanata nafjeen namni hawasa fi gargaru raf duba debiya khasara garte fuldura hawasa duftulle tilmama yo demne bareedada كرمك جباني أبلو تكاس نانجي أبلو كان إني غرتي ورقت وراف مكا ورقتي وانتقولوا راف جرجرو درا وسوه غيري راف لي ورقص شادي من هدو بريدا خناف نموني مالين رتي بورا من فكين يابتو خليفة رازرا إني نيس وانجرو خنو تنكنا جرا جت ما يفقر دوم ترى هنكاس مبوي حتى أنا سودو يفقر أشي بود مالين إيش جرا خنو أشي جرا جباي مالين خلت تيران بكا ورتي ورقة ما يفسن تك أباچو خناف أكوان غرتي واداو مني كوا واسكيس ملكني تكت غرتي Hawasa kana illee gartee baaraysuun faayidaan qabdu saniif jira keenya namni 800 namni 900 warra sirraa argeeffachaa jirtan waa takka wanti hamtuu wanti dalagame hin jirtu wanti hundinuu normaala akkuma duraanii deemaa jiraat yoo rakkoon jiraatte ana kana nama tokkoon tokko isaanii idiit godhee isiniifin gaddi heeyisee khaliifaa irraa eegalee jechuudha rakkoo jirtu waliin agarra saniin ala akkanumatti abaluu maallaqa nyaata abaluu kas godhuu deema abaluu ta'e keessaa jennee gartee tilmaamaan maqaa balballeessuun faayidaan of hin qabdu boruu دينا السلام عليكم. أقول مسراتين. بريورا كونتا كانوا قلتي نما براتي تو كأيتين يلوفي وانوفنانا. هوغانا مهون دم تاعي سلوا نقول فين. إنت وقت سنتي سامي. نو ما خلنا نمني برو بيجل ليبل توتاو. نو ما خلنا نمني هواس أفلي مالك فلان اللي ولك. جرا مرو هنكم. أقول سلام تان دي بستني ين سمالة وانتي بارلامان جرون. دي بيسني بو السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Welcome bro. Sako imali fi namnumman keenya kun mali fi waan masawa ajeese walis ajeese ko itti gudda mali barbaachise ko amma waan kana beellamni saaboru wanta kana isin gurguddaan kun gruppiidhaan keeysaan quba qabdanii akkami waan kana asirra fidanii akkana godhatan akkana ma waan Hamza dhagay Hamza dhagay ana waasi agana dubbatte oy gaaniin dubbadda ayye amma Enyu pasi Hamza kuchisa nidi. Enyu kuchise. Abo mudiri tarono kaya kuni saya Nasra. Abo isra kuchisu jawan tadi sa kumanyale. Oi.
bilbilaan hojjetan malee moo diraamiti. Ni baasan as keessaa baasan bilbilaan. Jara keenya Nasra carraa takka kan ta'e kada kabicha. Ummaan kan maaltu si galchi? Maal si galchi? Ala taa'ee dhaggeeffatu dubbatu jiru. Eenyutu maal nyaata sinjee afaan bantaa? Ala taa'ee miti atu ammaan tana maal jirtu? No jechuun kaasin dubbee lallaayitanii miti ani dhufee isin muttiin jira dhaggeeffatu bakka. La Nasra la nuti dhaggeeffata la ijoollee. Maqaan balleessuun maa isin barbaachise ani eessatti maallaqa nyaadhee agartan? Maqaati balleessuu miti. Amma nuti wanni barbaannu maallayni boru guyyaa sabtiiti. Sabtii eeggachaa jira kaati. Oyaamee bilbilaan na baase akkiin jeeti. Waan kana atiin tun Nasraa waan kana quba qabdaa beellama karraa akhiraa boru qabatame. Wanni kun sadarkaa ati dhuftee asirra teessee waan kanarraa dubbattu ni gee. Ani ummata sanii wal dhabuu naala jira. Wanni ani arge ummata kamiin wal dhabda? Ummata kamiin? Dhaggeeffadhu Hamzaa keenya. Gaafii meeqa guu gaafanne? Nu gaafatina. Nu jala deemaa yookaan isin jala deemna. Deebisaan jala deemtee obboleeyyan keenya gurguddaadha. Waa'ee kanarraa ba'a. Dhiisi ijoollee teenya dhiisi meeqota gurguddaa dhiisi. Dhaga'i. Maallaqni uummataa yoo baane barreeffamaa ture. Sagalee hunda gadiin baasa. Maallaqa kana walitti cunfanii uummata biraan ga'anii boru. Yoo waraqaa hin finne hin jiru bal'amni. Waan ejjannoo isaanii guutuu uummatatti hin taphaasa. Maallaqa kana ati dubbattee fi ammaan tana maallaqni kun Nasraatu dubbatee maallaqni dhufe akka jiran barbaadu. Maallaqa kana nyaatanii jiran yoo baruu hin goone nyaatanii jiran maallaqa. Yoo sabtii maallaqni maallaqni walitti qabame mee Hamzaa Haji. Dhagee yoo waraqaa qulqulluu baafne maallaqa nyaatanii hawaasni beekuu qaba. Bartanuma haasawinu amma khaliifaan nyaatte maallaqati. Hinyaanne. Inna duba haasawinu jira baasaa gat. Hayyee mee akkin maalin si waraqaa gubbatiin si baasa achi keessa si qaa'ee Nasraa waraqaa achi keessa si keenye TikTok irratti maxxansa. Hin beeku obboleessa waraqaa wali guumaa qarshii kuma meeqa akka ta'e yookaan miliyoona meeqa akka ta'e walitti cunfaati isin totaalii barbaadaati. Fidaa maallaqa uummataa miidiyaa kanarra. Rabbiin naan gaafata Nasraa gaafii nan cika Hamzaa Haji dhaggeeffadhaa waliin achi keessa jirra Hamzaa qoy sabboonaa qiyya Hamzaa Haji waliin achi keessa jirra guruppii san keessa ana kana achi keessatti gaafii adda addaa gaafatee akka biraatitti jechoota negatiif gaafii maallaqni uummataa maaliif ture maaliif akkana lafarra qiftanii maallaqni uummataa meeqa jee gaafii adda addaa namni gaafachaa ture. Maallaqa uummataa fidaa khaliifoo atuu yoo maallaqni uummataa san hin baane nyaadhamee jira maallaqni akkasii biyya galgala boru yoo waraqaan hin dhufne. Hin jiru wanni akkana abaluun ergee hin daleetu maallaqa fidaa. Maallaqa uummataa gabbaasa. Hamzaa Haji. Isii tana dhaggeeffachuu mana ni qabna mana banannee hawaasaa ifa goonuu eega barbaachisaa ta'e maanuun haarus hin talan. Use. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Jara keenya miira keessaa ba'aa wal qaqqabaa deemnaati sabtiitti baallama nuu kannanii mi? Baallamni boru yaafatii keenya. Baallama san booda yoo dubbanne hin bareedu? Akka ajaa'ibaatti. Akkasii ilaa hangasii haa olii foofu. Ooyi muyuutirraan banatiin taayigat namitti taayigat nan aarsini biddanatti hin qobini. Ani mana qaba akka keetti gabbee banadha yoo fedhe. Sirritti siifi mana siifi waan ati deemtu dhugaa isinitti. Baramsaa mana banattus ajaa dhuunfaatii miti ajaa hawaasaatiif. Mana banattus dhiiftus. Anka jechuun dhimma hawaasaati barku. Wanti ati dhimma hawaasaa isin maali quba qabda wanti kun guruppiin deemaa jira. Miciyyoon mataa isiitiin keessa teessee waan deemu jiru quba qabdi. Beellamni silaa boru isiin akkamiin dhuftee waan silaa namni achi keessatti wal mari'achaa maal godhaa deemu. Beellama kanarratti wanti kun xumuramu qaba waan namni jechaa deemu. Akkamiin fiddii akka ijoolleetti asirra baasti isiin silaa. Akkamiin barbaachisaa wanni kun. Marsaa sadaffaan. Onoo khaliifoo wattu jechuu eegalanii yaabbilees qiyyeessu. Marsaan sadaffaan silaa wanti kun itti wanti hundi walitti qabamee silaa dhumatu. Boruu tana guyyaa sabtii kana beellamni qabamee jira. Carraa. Ooyee mee carraa maal eega ganama abbanatti. Maal ta'e qoo isaa amma? Obsaamee Hamzaa dhaggeeffadha. Hamzaa irraa bu'ii carraa naa kana achi walitti maallaqa san fidaadha. Maallaqa san fidaa akka waan maallaqni nyaadhamee. Fidaa. Akka waan ammas Nasraan fidaa jettee namni fiduu godhu jirti bara. Bismillah. San godhutti hin jiru dhagee Hamzaa. Hoggaa ammoo naaf si haasawaa. Obsi Hamzaa uummatatti miti. Sitti haasawaa obsi Hamzaa keenya la. Okay. Na hubatta jeetii yaada. Miira keessaa bayi na dhaggeeffadhu. Dubbiin akkam taate.
maaltu deemu jira miidiyaa kanarra dhagee Hamza miidiyaa rooni deemu jiru maallaqa nasraafaatu nyaatee maalinni uummataa nyaadhamee jechuu jiraniiti suuraa tantee keessan goone suuraa tiyya takaliifoo tanamicha jaddaalsanii tatura wali qollofanii miidiyaa kanarraa nu deemu jiran dhaggeeffadha ani wantinin ani barbaade an ummata gartee miti gufullaa dusi duba taa'ee maallaqa ummataa guuru kana gugaafi gurbi keessa gaafanne mataa micciiree nu jala deemaa yookaan nun deemaa jawwachuu malee waan qubna gariidha kanutti himaan jirre kanaaf jecha hawaasa guutuu kanaan wanni wal dhabuuf maaltu jira dubbiin achi keessa dubbatamaa jirtu miilan qabdu mataan qabdu ijaan qabdu ballama sadii obsi khalifa obsi dugaan dubbadda ballama lama nuu qabanii dabree jira ballamni sadaffaa sabtii baruuti wantini nama gabbee dubbadheef wallaala sitti hin fakkaatin boru ammas waan biraa qabatanii dhufanii ballama biraa nuu qaban ummata san irraa hin abdiin qabne obsi ni fitadha obsi baleesso obsi Hamzaa keenya ummanni maallaqa hawaasnitti kanne san ummata namaan deemuu danda'u miti ummata hawaasaan deemuu danda'u miti ummata miira keessa galu kan ana malee jiru ka gaafii nan gaafatinaa jiru kan ogguu isa dhaggeeffatan waan murtii akka namaaf hin deebisne wanni nama dhufee dura dubbadhee fi yoo galgala boruu maallaqa kana isaan walitti dhufanii hin finne hawaasni Oromoo maallaqa kana nyaatanii jiranii akka beekaniif. Fitadhean. Okay, takkan dubbadame ini. Jaalib Saafi. Khalifa ko yobsi, takkan dubbadame yobsi. Mea dubbanne reefullee nu goddar bite na khalifa ko sorry liifam. Yeroo mata carraan qabu talaga ranjira. Nasra ummanni kun ummata namaan deemuu miti jette. Ummata gartee maallaqa kanaas bakkaan ga'uu miti jette. Ummanni kun ummata namaan deemuu danda'u miti jette. Halee gaafa akkaawuntiin tolfamtee sitti ergamtee akkaawuntii miidiyaa gadi hin dhiisin asiin ja'anii keessumaan ergisiin ja'an san maaf ummanni kun ummata namaan deemuu dandeenye. Lammaffaa guyyaanii fi gargaarsa san qaxxaamee oduu gargaarsa guutamee nama hedduu qeeqaa ture. Gaafa qeeqni san lafaa ka'u san maaliif sirri gootan ummata kiyya eega qeeqan lakki gargaarsitti ittiin ta'u jettee bakka sanatti hin jijjiirin. Sadaffaa ati namatti keessa gargaarsa ni fitadha obdu ni fitadha. Ni fitadha fitadheetiin irraa bu'anii carraa tokko hin dhaqqabu nama hedduu sirrii waan taateef. Fitadheen bu'a gaa'ee obsi gaa fitadheen bu'anii namaaf carraa kanneen bu'a. Itti deem. Wo? Dubadu dayus. Oh. Obboleettii maallaqa kana achi keessatti iftoominaan isteetmentii mana bankii irraa finnee waan uummataa nurraa fuudhaa jechaa ture ni beektaa miti. Ati jechaa turte Khaliifaa keenya. Ani haqa namaa saantiima takkan barbaadu. Achi keessa waan ture isinitti. Laal Khaliifaa haqa keenyaa dubbataa obsi. Haqa keenyaa dubbataa. Laal Oromoo Khaliifaan waraqaa fideeti maallaqa waan na bira jiru fida. Waan isin bira jiru fida. Maallaqa uummataa kana geessa. Hawaasni nu eegaa jira maallaqni uummataa eessa gee hoggu jaaniin Khaliifaan ergama qaba janii achi keessatti itti kaan kunoo Khaliifaaniif dhoo isaanaa isin. Nasraa maaltu ta'e qoy? Khaliifaan ergama qaba bakka biraatii dhufee waan akkanaa nurratti oofa jaaniin. Ergamni tokko hin jiru. Hayni maallaqa uummataa gaafachaa jira. Obsi dabbaala tifi wareertee jirta dhaabbadhu. No sagalee hundaa jira us waan anjatu jiru atin beeytu us ati fi amma kara meediyaa dhuftee qulqullu ta'i namaaf jettee hundaan hin dibanii obsi naas hin gee us dabbaalaw us ati. Nasraa dhiifama dhiiraanu sun jaani bar. Ay beeke siifi yaada qaxara hawaasni bakka guddaa si eegta amma meediyaa bata kana guddaa keessa obsi anaa dubbataa achi booda fayyadu dubbataa yoo na kaadde sagaleen ta'e hundi ni jirti sagalee gadi hin baasu amma hanga galgala baruuti. Kamaal baadda Nasraa sagalee takka qofa qaa'e jireenya isaa guutuu dabbaal sagalee takka qofa qaa'e sagalee takka qofa qaba sanuu ganam kana. Takka kaayanii sagalee sadiin kaayanii sagalee sadii qofa. Qoy maali sira maaltu aboo obsi dubbachuu jirra. Sada geeffatanii wadda baafatanii gurraan maal dhaggeeffatan? Oromoo diigamanii wanti nan amma dubbachuu jiru. Ijoolleen keenya tuni. Ijoolleen keenya jiru warri gurubbii keessa waliin jiru wareeranii as tatta'an. No wareeranii waa takkallee. Saniifuu galgala baruu maallaqni hawaasaa yoo hin galin maallaqa nyaadhamee jira Oromoo akkasii quba qabaadha. Gaaffii sirrii argachaa hin jiru. Wanta qurraa quban qabnu qarshii meeqa maallaqni akka ta'e hin beeynu maallaqni eenyu bira akka jiru hin beeynu maallaqni eessa ga'e hin beeynu hawaasni Oromoo akkasii beeka.
galgala boru balama isinii qaban kana yoo qulqulleessanii isinitti hin fidin maalleennii keessan hin jiru if